Akka mul'ata kabajamuuf jaalatamuu daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV irra deebinee maatii jaalattootaa fi daawwattoota hordoftoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV kan biyya keessaa biyya alaa warabaranaa kan bareedduu isiniin jecha oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu teenya biyya keessaa biyya alaa oduu ispoortiitis dabalatee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu teenyaan hangafootaan dursinam. Guyyaan lagannaa gabaa torbaan as deemuu kana keessa guyyaa boruraa kan jalqabu guutuu Oromiyaatti ta'ee wayita jiru kanatti qeeroof qarreen Harargeedhaa haalan itti qophaa'aa akka jirantu dhaga'ameeti jiran. Lagannaa gabaa kanarratti kan gaggeeffamaa jiru bittaa gurgurtaan kan hin raawwanne yeroo ta'u daandiileen gurguddaan kan cufamu ta'uudhaas beekameeti jiru. Waraana addaatii fi humni waraanaa naannoo Tigraay fi milishoonni meeshaa waraanaa ciccimoo fi meeshaalee waraanaa harkaa qabachuudhaan hiriira arraantana gaggeessaa oolaniiti jiran. Hiriirri uummata dureessaa maaliif akka gaggeeffame hanga ammaan tanaa hin beekamne. Oduun maddeen alaatiin filannoo Ameerikaa pirezidaantummaadhaaf Tiraampiin dorgomuuf jiraatu kanarratti miidiyaaleen garaagaraa akka hin hirmaanne paartiin Rippaabilikaa ibsaniiti jiran. Oduu ispoortiitiin fiikaappii liigii Awurooppaa bara kanaa kan moo'ate Arsenaal kaleessaa Cheelsii wajjin tapha gaggeessee 2-1 injifatee dargaggeessi qacalee Biwaangiin goolii 2 galchuudhaan Arsenaal milkiidhaan galeeti jiru. Tole kabajamuuf jaalatamuu daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV ammallee irra deebinee warra baranaa kan bareedduu isiniin jennaa ayyaana kan dabarsan kan dabarsu jirtan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechaa amma bal'ina oduutiin isin dabarsa. Oduu warraa waliinis nobsaa iddoo oduu teenyatti dhiyaadamu. Guyyaa boruu guutuu Oromiyaa keessatti qeeroof qarreen daandiiwwan cufuudhaan lagannaa gabaa ni taasisu. Guyyaa boruurraa jalqabee guyyoota 3 as deeman torbaanotaa kana keessa fincila diddaa gabrummaa keessaa kan jalqaba yookaan hangafa mootummaa itti kuffisuu danda'ame jedhee tarsiimoolee gara kaayyatan keessa kan lagannaa gabaatee argamee jira. Irraan bennutti gurgurruun akkuma ta'etti jira. Kanaaf guyyaa boruurraa eegalee guutuu Oromiyaa keessatti lagannaa gabaa kan jalqabu ta'ee argameeti jira. Guyyaa wiixata boruu guyyaa lagannaa gabaa daandiiwwan garaagaraa kan cufaman yeroo ta'an konkolaataan kamuu oliif gad akka hin sochoone kan qophii irra taasisaa jiran qeeroo fi qarreewwan qophii isaanii akka taasisaa jiran ifa ta'eeti jira. Guyyaan boruu guutuu Oromiyaa qofatti osoo hin taane naannoo sabaaf sablammootaa naannoo kibbaa gara Sidaamaa keessattis kan taasifamu ta'amee eegamaati jira. Guyyaan lagannaa gabaa kun haalaan uummata mootummaa akka qoffisu irratti xiyyeeffateeti jira. Aangoon kan biyya bulchuu uummata kan biyya bulchaa jirus uummata ta'uu akka mirkanaa'uuf taasisu kan xiyyeeffate. Qeeroof qarreen guutuu biyya keessaa erga artistii Haacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa dhabeen asitti wareegama qaalii adda addaa kafalaatii jira. Guyyaan gara guyyaa qeeroo qarreewwan akkasumas qaroolee Oromoo dhaabbattoonni siyaasaa hooggantoonni isaanii jalaa hidhamaatii jira. Ajjechaaf reebichi akkuma itti fufetti wayitatooti mootummaa kan ofirraa fonqolchuudhaaf lagannaa gabaa qabsoo Oromoo keessatti isa tokko yeroo ta'u lagannaan gabaa guutuu Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamu ta'eeti jira. Keessattuu akka addaatti Harargee keessatti baadiyyaa magaalaa keessatti lagannaan gabaa haalaan kan taasifamu ta'amee eegamaati jira. Naannoo Tigraayitti magaalaa Maqaleetti miseensonni humna addaatii fi milishoonni hidhattoota hiriira waraanaa taasisaniiti jiran. Hiriiricha irratti qaamoleen nageenyaa naannichaa meeshaalee waraanaa salphaa fi ciccimaa hidhatanii mul'ataniiti jiran. Hidhattoonni kunneen daandiiwwan magaalattii keessatti akkasumas istaadiyeemii keessatti hidhatanii mul'ataniiti turan. Ta'us garuu kaayyoo hiriirichaa maal akka ta'e mootummaan naannoo Tigraay ifa hin goone. Fuula Feesbuukii biiroo nageenya naannichaa irratti garuu erga gagaaf kafalamuu kamiifuu yoomillee qophiidhaa jiru maxxansaniiti jiran. Itti dabalataniis wabii nageenyaa eenyummaa tokko humna keessaa malee deeggarsi humna alaa yoomillee eegduu ta'ee hin beeku jaameeti jira. Kaayyoo hiriiricha waraanaa kanaaf ifa ta'uu baatus naannoo Tigraay dhiibbaa mootummaa federaalaa irratti narraa gahaa jiru jedhus ofirraa dhorkuuf hojjechaatiin jiras irra deddeebiidhaan ibsaa turuusaatis ni yaadatama. Hariiroo mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu jiru yeroodhaaf gara yerootti hammaataa dhufeeti jira. Mootummaa lamaan jidduus wallabdeen akka hin uumamneef sodaataati jiran. Haa ta'u malee muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed torbaanota duraa haala kanaan ilaalchisee gaaffii deebii miidiyaa biyya keessaaf waliin taasisaniin yaada Tigraay wal loluu qabdu jaamuun gaafatamanii gaaffii fi
deebii taasifanii eenyutu eenyuun lola mootummaa federaalaa maaliif naannoo Tigraay lola jee kun dubbii maraatummaati jechuun isaaniitis ni yaadatama. Mootummaan federaalaa tasuma uummata ofii loluuf fedhii yaadallee hin beekus jeeti jira. Mootummaan naannoo Tigraay garuu ammoo ibsa torbaan dabree baaseen gareen abbaa irree saba danisummaa hin lalifne amantii aangorra jiru amantii fi mootummaan Tigraay filannoo gaggeessaa waan jee qofaaf qophaa'ee hidhannoo haadholii haa bo'an dhiigni dargaggoota haa jigu tajaajila hawaasummaanii jiga jechuun addabaabaayii fokkare irratti jechuun mootummaan federaalaa himateeti ture. Dabalataanis waggoota lamaan dabranitti uummata Tigraay irratti waraana labsame jedhamee dubbatamaati ture. Mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf koomishinii filannoo hundeeffatee namoota dhuunfaa paartiilee hirmaachise galmeesseeti jira. Yeroo dhiyoottis guyyaa dulli filannoo gaggeeffamu itti eegalu sagalee itti kennamu akka himus beeksiseeti ture. Yeroo naannicha qophiiwwan filannoo cimsaa itti fufee jirutti manni marii federeeshinii Itoophiyaa ammoo xalayaa naannicha barreessee filannoo gaggeessuuf qophii itti hatattamaan akka dhaabuuf gaafateeti ture. Naannichi adeemsa sirna heeraa abbalarraa buusuudhaaf eegaleen kan itti fufu yoo ta'u manni marichaa aangoo heera biyyattii kennameef akkasumas seerota biroo irratti hundaa'ee tarkaanfii akka fudhatullee beeksisuun isaatis ni yaadatama. Qophii filannoo naannoo Tigraay xalayaa akeekkachiisu manni marii federeeshinii dhugaadhaan kan eenyuti jechuun ergeeti jira. Murtoo mana federeeshinii mirga lammii fi sabaaf sablammootaa kan mulqeef mootummaan abbaa irree akka ijaaramuuf kan haala mijeessee jiru ogeessi seeraa biiroo obbo Birahaanuu Taawudaroo himaniiti jiran. Haala kanaan murtee kana federeeshinichi diiguudhaaf waan ta'eef mootummaan naannoo Tigraay heerri mootummaaf sirni federaalaa sabdaneessaa osoo diigamaa jiru callisee hin laalus jiru qabna jechuun dubbate. Keessattuu bu'uura heera mootummaa keewwata 9 lakkoofsa 2 fi keewwata 13 lakkoofsa 1 irratti sirna heera mootummichaa kabajuuf kabachiisuun dirqama irra jirus jaameeti jira. Filachuun mirga lammiileedhaa ofiin of bulchuudhaan ammoo mirga naannoleetti sabaaf sablammoonni naannolee keessa jiraatan ammoo ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti gahee adda durummaa qabu jeeti jira. Koronaa vaayirasiin akka sababaatti gargaaramuun murtaa'ee tokkoffaan labsii hiikamuu danda'u akka hin jirretti akka hiikamu taasisuun ijaarsi sirna dimokiraasii akka diigamu kan taasisu jechuun falmaati jiru. Mirgi filachuuf mootummaa ofii ijaarrachuun akkasumas ofiin of bulchuun lammiilee qaban dhorkamuun heera mootummaan alaas jechuudhaan kannan akka yaada murtee mana marii federeeshinitti maal ta'uu qabaa danda'ameeti jira jechuun dubbatamaa jira. Gama naannoo Tigraay maaltu deemamaa jira? Aangoon filannoo gaggeessuuf maal ta'aa akka jiru torbaanota kana keessa guyyaan filannootiin gaggeeffamu kan ifa ta'us beekameeti jira. Filannoo kaadhimummaa Tiraamp irratti miidiyaaleen dhorkamuu fi paartiileen Riippablikaanotaa namoota pirezidaantummaaf dorgoman kaadhimamu filannoo ji'a kana taasifamu irratti miidiyaaleen hin argaman. Dubbi himtiin konveenshinii biyyaalessaa Riippablikaanotaa akka jedhutti filannichi irratti miidiyaaleen akka hin argamne kan taasifameef sababa weerara koronaa vaayirasii jedhu jechuudhaan gabaasni gabaaseeti jira. Bakka buutonni paartichaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp kaadhimuuf kaaba Kaarilooniitti argamu. Bakki buutonni 336 gaafa hagayya 24tti kan wal argan filannicha taasisu. Paartichi waggoota hedduu filannoo taasisuu irratti miidiyaalee akka hin hirmaatan gochuudhaaf beekamaati jira. Filannoo kanarratti miidiyaaleen dhorkamuun isaanii seena paartichaa keessatti jijjiirama guddaa fidaati jira. Tiraamp Ameerikaa keessatti TikTok akka ugguramu beeksise. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp TikTok appiin viidiyoo ittiin qoodamu abbummaan isaa kan Chaayinaa ta'ee USA keessatti akka dhorkamu beeksise. Gaazexeessitoonni iyyoo himan sanbata ganamaa akka dhorkamu xalayaan ajajuu irratti kan mallatteesse jaameeti jira. Hoogganaan nageenya USA appichi odeeffannoo dhuunfaa lammiilee biyyattii sassaabuudhaaf oola jechuudhaan yaaddoo qabanis ibsaniiti jiran. TikTok kan dhaabbata China ByteDance jedhamuun yoo ta'u yeroo dhiyoos as fayyadamtoota hedduu horachuudhaatti jira. Ameerikaan Indiyaa keessatti ji'oota fayyadamtoota siyaawaa keessatti miliyoona 80 qaban. Biyyootni biroo waltajjii miidiyaa hawaasaa kana ugguraati jiru.
Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga oduu biraatti nu wal garuu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu irraa waliinis kan isin faana turaaf saaruudhaanii hanga oduu biraatti walitti dachaanu nagaan nuuf tura.